الشمار كفوني كم جم تطافي داوود تطفيشو أكم جرت نجاك السني فيارا جرت ججبات سنين جتشاجورا هندم تكيسنو يشرو ورشانا لكنا لا يرتن وري أو كان مو channel لكنا أمونا تون قدي سنجرتن يشرو هندم تكيسن channel لكنا subscribe بوشران يروون دوما فيديو كين أكسين دفيق قبول أبي يشرا ملتو بيل بلا سنة نوتو أيتون لان كبجان سنجاكتا channel لكم قدي ثارا يشرا أكو ما بيكمون موتا guyyaa tu kan torban keessa guyyaa sadii guyyaa afur kana isiniif qabadde dhiyaadha ture kutaadhaan jechuudha keessummaa bakkoota garaa ta'anii jechuudha viidiyoo hojjetanii argan irratti wajjineen react goona namni sunis eenyu yoo ta'an nama sin TikTok irratti jaallatan nama sin Facebook irratti jaallatan ji'un tala bareedduu intala qalbii qabeettii sabboontuu Oromoo nam tokko qabadde dhiyaadheera namni sunis eenyu yoo ta'an Caaltuu Amaan harana wajjin jirti Caaltuu Amaan harana wajjin jirti video sin gaafatamte deebisin deebifte guutummaan guutuutti hundumaan ni ilaaltu wajjin react irratti goona gaafii babbareedaan gaafadhe deebii babbareedaan deebifte gara Caaltuu Amaanitti Caaltuu Ashamar kafuune jirtu jaalatamtoota hordoftoota fireeshoo fayyaa keessanii jaalalti tiyyatan jaalala kabajaa tokkummaa bakkuma jirtanitti bammi isin haala qabdu araan tana fireeshoon gaafii naadaleessee deebisuuf qophaa'ee sitti argameetiin jira hara gaafii fireeshoo osoo hin dabarre warroonni YouTube chaanalii fireeshoof haaraa taatan share like subscribe godhuudhaan bira dhaabbadhaa Oromoon wal malee humaa hin qabdu hara gaafilee haa deebinu. Tokko Caaltuun eenyu maqaan ishii kadhugaa eenyu eessatti dhalattee guddatte amma eessa jiraatti Caaltuun Caaltuu Amaanii maqaan kiyya Caaltuma yookaan immoo Caaliyyee jaama yookaan Caalollee jaama garuu Caaltuma lammaffaa eessatti dhalattee Oromiyaa Carcar eessa jiraatti Saawud Arabiyaa jiraattota Saawud Arabiyaa keessatti dararaa mana hidhaa hidhatti rakkachaa jiran sagalee ta'uu fi dhaamsa maalii qabda dhaamsa nani qabula dhaamsa guddaa carraa kana naa kannuu keetiif gaafilitti sun darbin galatoomii majoollee Saawud Arabiyaa keessa jiraniif sagalee ta'uudhaaf mootummaa Suudii arrabsuu mootummaa Suudii xiqqeessuu fi waan hin taane gochuun isin irraan eegamu wanni dhiibbaa irratti godhuu qabda mootummaa Itoophiyaati isini galee mootummaan Saawud Arabiyaa hin galchuu hin jenne ummata. Okay, gaafii lammaffaa fiilmii yookaan diraamaa ilaaltee boossee ni beektaa? Yes, boo'ee nan beeka. Fiilmii Caaltuu harmee hinduun kan ishiin jette jechuudha. Ishii isa laalee boo'ee nan beeka. Gaafii sadaffaa abbaa manaa kee fi obboleettii tee irraa tokko filadhu osoo jedhamtee eenyuun filattaa? Obboleettii takkan qaba sanuu booda kana dhalatte obboleettii qoon filadha maaliif yaa'u takkittiin qaba waan ta'eef gaafii lammaffaa osoo ati abbaa manaa qabdu kan tokko sitti dhufee sirraa qabame yoo si dhabe akka of ajjeesu sitti hime sirraa qabame yoo si dhabe yoon si dhabe ifin ajjeesa jee sitti hime maal goota lubbuu namaatii dubartiin dhiira tokkuma heerumti hangan danda'uuni nin gargaara yaadan jechuudha sandinnaan nasiiba isaati asiin duudha homaa gochuu hin danda'u haatu gaafii shanaffaa jiruun Saawud Arabiyaa yeroo ammaa kana jabaadha akka tasaa namni ati itti bilbiltee qabame siin jedhe jira ni jira dubartillee ni jirti dhiirtillee ni jirti lachuu ni jiran hedduu nama gaddisiisaa miira addaa keessa nama galchaa dhugaa namatti dhagahama hiriyoottan akkasitti qabaman ni jiran innaa hedduun gaddeef. Okay, gaafii jaffaa takkaa waan namni biraa godhetti qaanfattee yookiin saalfattee ni beeyta? Yes, fakkeenyaaf ani hiriyaa nama takkaa tahee waan hin taane yookaan waan irraa hin eegamne godhee namni sun haybar Caaltuu waan akkanaa daleedee gize jaaniin dhibbaan dhibbatti natti qaanfatti hin beeka jechuudha sirriitti natti qaanfatti akkasitti qaanfadhee nan beeka. Okay, gaafii torbaffaa
abjuudhaan takkaa namoota social media kana waliin bultee ni beekta. Abjuudhaan takkaa namoota social media kana wajjin bultee ni beekta. Wallahi hin bulle. Gaafii 8ffaa social media kana irraa namni ati hedduu jibbitu dhiira keessaa tokko dubartii keessaa tokko nuuf himi. Dhiira keessaa hangaasaa dubartii keessaa tokko qofaa miti namoota laayivii taa'anii nama arrabsan dubartoota waan hedduurraa boqotu. Laayivii maa baanee osoo hin taane laayivii irra taa'anii warra walaan nama arrabsan hunda jibban tokko qofaa miti jechuudha. Okay. Gaafii 9ffaa gara TikTokii kana gara TikTokii haala kamiin deemte eenyu fakkeenya guddaa godhatte siiftee yookaan dhugaa dubbachuuf fakkeenya namuun godhanne TikTokii kana turan banadhe garuu ittiin fayyadamoo eegalee eegaa haa caaluun haceen wareegame kanaaf fakkeenya osoo hin taane nama hedduutu fayyadamu ijoolleen ni fayyadamti buusee bilbila keessa fakkeenya hin godhanne garuu waan akkanaan godhu qabajee fakkeenya namuun godhanne useetu malee. Okay, gaafii 10ffaa caaltuun abbaa manaa qabdi yoo qabaatte amma eessa jiraata? Abbaa manaa hin qabu. Hin qabu bakka inni jirus hin beeku. Jechuun abbaa manaa hin qabu. Sanii keessa akka jiru deebiin beeku jechuudha. Tayyib. Gaafii 11ffaa social media kana irratti gaafiin jaalalaa siif dhiyaattee simattee jirta amma hoo akkamitti jirta? Yes, naaf dhiyaattee simadheen hin jira gaammas. Gaafii 12ffaa masaanuu wayyamoo gabrummaa wayya tokko filadhu. Sabni kiyya bal'aan gabroomurra an takkittiin gabroomu wayya. Kanaaf masaanuu wayya maaliif gabrummaan tamaammaan tanaa biyya namaa keessatti sareena gootee waan hedduu argee sabni kiyya rakkachaa jiru na miidhaa uummata kiyyaa dila sanirraa ani mataan kiyya yoon gabroome natti tola na masaanuu wayyaa jechuu gabrummarra. Akkana irratti fuutuufi miti beek filannaadha malee. Gaafii 13ffaa yeroo ammaa kanatti ani akka dubartii tokkotti qabsoo bilisummaaf waan godhamuu qabu yeroo ammaa kanatti qabsoo bilisummaaf waan godhamuu qabu hamma tokko godheen jira jettee yaadda? Hingoone godhuuf yaadan hin qaba. Hangin godhaa jiru waan anarraa eegamu miti. Kana caalatu narraa eegama garuu biyyi naaf hin eeyyamtu yeroon naaf hin eeyyamtu sa'aatiin naaf hin eeyyamtu kanaaf hingoone godhuuf ganaa ittiin jira jechuudha. Inshallah nin godhas jee abdii waan inni barraa qabu. Gaafii 14ffaa amma gara YouTube dhuftee jirta hordoftootas horataa jirta garuu YouTube kana irratti maal hojjechuu barbaadda? Achumatti dalagdamoo biyya galtee irratti dalagdaa? YouTube baneen jira. YouTube banadhee dhufee hordoftootallee horadhee galatooma warra na cinaa dhaabbattan taankii hedduun isin jaalladha. YouTube kanarratti wantoota barnoota akkasumas waan hin godhamuu qabu waa'ee dhimma Oromoo irrattis tahee inshallah sagantaa haarayaan hin dhufa jee yaada. Rabbi yoo na gargaare uummanni kiyya na cinaa dhaabbate waan gaariin godha. As keessas hanga takkan hin hojjedha galeetis nin hojjedha inshallah bakka lachuttu jechuudha. Okay. Gaafii 15ffaa fuula Facebookii kanarra irratti fuula faabaa kana irratti Facebookii namni ati bartee garuu namni haalli isaa takkaa sitti hin jijjiiramin kan ati haalan jaalattu eenyu jira? Jirti dubartiin Fooziyaa Oromooti. Hedduun dinqisiifadha. FB kana banadhee wajji wal barree ilaa hangamma waliin jirra. Niiga dhiirtii eenyu? Nigeessi dubartii Fooziyaa Oromoo. Okay. Gaafiin kana fakkaata. Warroonni ilaa hangammaa nu daawwachaa jirtan galatooma ulfaadha jiraadha. Share, like, subscribe godha. Asumaan carranaa kanneen jira waan ta'eef YouTube kiyya akkuma tan dura kaase gaafilee isaa keessatti waan gaggaarii hojjechuuf yaaliin godha. Share, like, subscribe godhuudhaan na cinaa dhaabbadha. Bam hedduun isin jaaladha.
Abee pim 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 pim.